Nagaan nagaa jaalu lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo hundumti keessa nagaa keessanii ijoolleen musliimas harka fuudhashamaa jirtu ani jira galata Waaqayyoo. Viidiyoo kana shirnaa godhashi. Viidiyoo kana shirnaa godhaaye. Akkuma na walitti argitan micoo suura ishee na walitti argitan kana as Saawud Arabiyaa keessa jirti. Rakkoo cimaa keessan jira. Yaa Oromoo koo lubbuu koo na oolchadhaadha. Nan hojjedhaa nan jijjiiramaa haadha koo hiyyeettiin gammachiisedhe biyyaa bee lubbuun koo du'aa fi jireenya gidduu jirti. Maaloo sagalee naataa mana kanaa na baasaa. Amantaa kiristaanaa amantaa musliimaa osoo hin jedhin mana kanaa na baasaa jettee bu'aa jirti. Maarree Oromoo koo sheerii qofa malee maaloo irraa barbaannare. Sheer godhaatee akka micoo kana mana sanii baasnu yaa taasisu. Isiniin jedha baasitti dabaladhee tananii maaloo duufanii rakkoo cimaa keessan jira. Warran biroo jedhu wajjin waliin gallee dararaa hedduun irra gahaa jira jedhee dubbannaanii of ajjeesii. Of ajjeesuu dandeessaa. Jasa dabarteetta of ajjeesin ta'anii ta'u naan jedhaniitte. Maarree of ajjeesuu biyyaa baane nuyi hojjennee jijjiiramuuf malee. Imbaasii Itoophiyaatti sheer godha. Imbaasii Itoophiyaa gurra qabdaa. Ijji kee hin argaa. Laalaa jirta. Gaafa biyyaa baastu. Birrii saabsaa gooteet. Mana akkamitti galchama mana sadii si jijjiiraattee sossobdee ijoollee biyya akkana yaasta. Gaafa isaan dhufanii as gahanii rakkoo keessa jirnaa. Balballi nutti cufamee beela guddaa keessa jirraa. Minaan nyaachaa hin jirru. Mana fincaanii keessa rafaa irraa. Iddoon hirriiban jiru gaafsatti dabalan oobsii hojii addaatti. Akkatti yaaddan hin beekne. Sammuu si dhufe imbaasii Itoophiyaa. Sammuu si dhufe akka keessanii quufe hin jiru. Ijoollee keenyaan dhaabbattan. Biyya biraa sararaatanyaan kabaja qabdi. Manatti yoo dhufte hojjettoota isaanii biroo dhufte hojjisiisaan isaanii biroo dhufte hojjettuu isaanii kabaja qabdi. Kan keenya garuu kabaja hin qabdu. Kan keenya kabajni tokkitti ishiin jiru. Kabaja kan nu dhoowwu eenyu imbaasii Itoophiyaa. Otoo isin kabaja nuuf laattanii gaafa ijoolleen kee biyyaa ba'an maqaa qabda dawwalte. Hojiin akkami? Si wajjin olii galteetti. Ani imbaasiidha. Akkam ishiin jettee gaafatte? Isaanis si soraatu. Biyyaa dabalanii nu gaafatan. Jedhanis si soraatu. Kunoo imbaasii ishiitu ishiin beeku. Maal jechuudha amma imbaasiin dawalee too of ajjeesi maa teessaa? Of ajjeesi. Jasa diguutti of ajjeesi imbaasiin namaan jiru maal jechuudha? Akkamitti of ajjeesti? Hojii dhufte miti maaf of ajjeesti? Egaa of ajjeesumaa biyyaa dhufte? Biyya keenya duuti hin jiru. Maaltu dhabame? Kanaafuu imbaasii Itoophiyaa dhaabbatte ijoollee keetti dhaabbadhu yookaan immoo ijoollee akkana guurtee hin arginu. Ani akka keessanii ijoollee keenya fixeen jiru. Hojjisiisotatu ijoollee keenya fixeen malee ani akka imbaasii Itoophiyaa ijoollee keenya fixeen jiru. Sheer itti naa godhaa imbaasii Itoophiyaa biraan naagaa warra duudaa odoo jaan arganu akka nama hin argine odoo dhagaanu akka nama hin dhageenye san ta'an biraan naagaa. Hayi carraa shamarran biyya Arabaa jirru. Maali garuu carraan keenya? Obboleettiin keenya kun Saawud Arabiyaa jiraatti. Akkuma nama kamuu dalagadhee tan hojii jira jettee biyya Saawud Arabiyaa dhufte. Erga dhuftee immoo mana madaamii keessatti rakkina cimaa keessa jirti. Jireenya fi du'a jidduu jirti. Obboleettiin keenya kun adaraa na dhaqqabaa maaloo Oromoo koo na dhaqqabaa jetti. Maaloo Oromoo koo namni mucayyoo kana baasuu dandeessa adaraa keessa na dhaqqabaa. Imbaasitti dawwaladhee tanan imbaasiin of ajjeesinaan jedhee jechaa jirti imbaasiin. Jechaa jirti imbaasiin Itoophiyaas obboleettii kanatti bilbilattee naan of ajjeesii jechaan jira. Adaraa keessan obboleeta koo. Nuti kana baaneef of ajjeesuuf himati. Hojjennee of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruudha malee of ajjeesuuf himati kan baane. Adaraa obboleeta koo sheerii godhaati adaraa keessan. Wanta dhimmi kun ilaalatu biraan gahaa keessattuu imbaasii Itoophiyaa biraan gahaa. Imbaasii Itoophiyaati kan ijoollee keenya guddaa jiru. Kan ijoollee keenya bakka argetti fidanii raa'atanii yoo isaan rakkatan rakkina keessaa kan hin baafne birrii qofarraa nyaatanii biyya ormaa keessatti gatanii har'a kan lubbuun isaanii darbaa jiru meeqatu jira. Kan bilbila qabaatee akkasitti hin iyyanne meeqatu jira. Adaraa keessan obboloota koo hanga dandeessanii hundumti keessaniyyuu sagalee waliif ta'uu yaadaa isinii jedha obboloota koo. Waaqayyoon obboleettii keenyas akka diinaa keessaa ishee baasu dhugaa waaqaa jechuudha. Nuti aguma feesta of jijjiiruu baane malee lubbuu keenya of ajjeesuuf himati kan biyyaa baane nuti. Maali dhaqoo hinfachu maali lammiin biyya biraa mirga qaba. Keenyumti kun maalidha yeroo hundumaayyuu jechuudha. Maali obboleewwan keenya yeroo kasirratti dararamaa jiru obboleewwanuma keenya jechuudha. Keessattuu lammii Itoophiyaati kan dararamaa jiru. Maali lammiin biraa takka kan dararamaa jiru biyya ormaa keessatti dhageenyeen beeknu.
kan keenya qofaadha. Maali kan keenya carraan keenya maali? Nu maal balleessi? Namni keenya hundumtuu mirga kan mirga osoo qabaanne har'a biyya Oromaa keessatti akkuma shunkurtiitti reefi keenya bakkuma argetti deemu jechuudha. Lammii keenyaaf namni mirmatu dhabame. Nama nuu mirmatu dhabame. Mootummaa nuu mirmatu dhabame. Dhugaa waaqaa jechuudha hedduu nama gaddisiisa. Yeroo hundumaayyuu kan itti deddeebi'ee rakkina guddaa keessa seenu ijoolluma keenya jechuudha. Lammii biraa saratanyaa biraa guyyaa takka arginee dhageenye hin beeknu. An takkitti takkan koyeetti dhagayeeku takkitti koyeetti dhagayeeyyuu ishii mootummaa isaanii falmatee mucayyoo sin jalaa baafate jechuudha. La akkanatti lammiidhaaf yaadu isa kanaadha jechuudha. Keenya hoo imbaasiin birriin bichaan duraa qorododee as nu ergee gaafa ati waan rakkina tokko gocha akkuma mucayyoo kanaan jedhame of ajjeesii. Maal of ajjeesu biyyaa baane nuti of jijjiiruudhaaf kaayyoo keenya biyyaa baanee bara. Maatii keenya jijjiiruudhaaf baanee bara. Garuu isaan of ajjeesaa. Maal ibboo? Maali kun biyya makeenya keessatti mirga hin jiru biyya Oromaa keessatti mirga hin qabnu biyya namaa keessattis biyya keenya keessattis mootummaa hin qabnu jechuudha bara. Osoo warra mootummaa tokko qabaanne har'a nama nuun falmatu qabaanne nullee akkuma hojjettoota kaawwanii akkuma sarratanyaa kaawwanii ol jennee jiraanna fataa inni garuu har'a biyya Oromaa keessattuu dararamaa tumamaa qaayii meeqa argaa gaafa si'ati rakkattee biirootti bilbilattu of ajjeesisiin jedhan maali? Lubbuun teenya shunkurtii wayii nu seetammoo lubbuu teechaniin adda seetan. Innaan kanaaf adaraa keessan obboleewwan too'ee hundumti keessaniyyuu sheerii walii godhaatee wal biraan gahadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif hundumti namaayyuu borus anirras micoota irra kan ga'e sirra ga'uu danda'a anirra ga'uu danda'a hin beekamu hundi keenyayyuu immoo dirqama sagalee waliif ta'uun jechuudha. Inna akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo isin wajjin haa ta'u hunduma keessanuyyuu waaqayyo isin haa eeguu waaqayyo obboleettii keenyallee harka diinaa keessaa ishii nu baasuuf hedduu namatti dhagahama baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaa jechuudha. Ilmi namaa shunkurtii miti kan bakka argetti akkanuma muramaa deemu jechuudha lubbuun keenya nama nuu dubbatu dhabnee mootummaa nuu dubbatu dhabnee imbaasii jechuudha. Imbaasiin kun qoyi kan kafana xuffistanii lakkoofsa kennitaniif suni lakkoofsi keessa sila wannaa wayiiti bareedina wayiitiif lakkoofsa keessaniif namaa kennitammoo shurraabii keessa irratti maxxansitanii jechuudha. Dhugaa isaanii kan ijoollee keenya godda'aa jiru kan sirriitti jechuudha. Maaliif har'a imbaasii bilbilatasanii mirga eegame har'a ijoolleen keenya bakka bakkatti du'aan deemtu jechuudha. Isaan shurraabii irratti lakkoofsa maxxansan gaafa lakkoofsaniin ati bilbilteef namni si yalaan kaasu hin jiru yoo achi kaasan immoo of ajjeesisiin jedhan jechuudha. Maalibboo Uniformii wayii nu seetammoo sila kan lakkoofsa nu kennitanii yeroo nu rakkan nu yalaa kaasuu diddaniif rakkinni kan jiru ammallee warra biiroo keessatti jira. Akkasuma ijoolleen keenyallee adaraa keessan warri bakka ittiin deemtan laalladha karaa ittiin deemtan laalladha namarraan deemtan laalladha adaraa keessan yeroo baay'ee yoo wanti kun deddeebi'ee ijoollee keenya kan rakkina ga'u dallaalallee baay'inaan rakkina cimaa keessa nama galcha jechuudha. Maaliif asitti inni birrii sirraa quncisee kara barbaade si gara galchaa jechuudha. Innaa akkasii obboleetta koo adaraa keessa sheerii godhaa isiniin jedha. Obboleettii keenyas waaqayyoon harka diinaa keessa ishee baasuu nutis warra biyya Oromaa jirru waaqayyoon harka nurra qabatee nu galchuu nuti mootummaa qabnu mootummaa keenya waaqayyoodha. Waaqayyoon harka isaan nurra qabatee nagaan biyya keenyatti nu galchuu isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduutu kanatti dhaga'ame. Adaraa keessan hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana sheerii godhaatee namoota dhimmi ilaalatu biraan gahaa. Waaqayyo obboleettii keenya harka diinaa keessa ishee baasuu dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Jireenya addunyaa.